warahmatullahi wabarakatuh. Kam naga jirtanii fayyaa keessanii nuti naga jirra. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Isinis bakkuma jirtanii nageenya rabbii isinirra taabuu jecha har'a viidiyoon koo goomana akkaataa itti hojjennu isinii qabadhee dhufee jira. Goomana baay'ee mi'aawaa haala salphaa ta'een haala haaraa ta'een isinii qabadhee dhufee jira. Amma wantoonni as bira argitan kun meeshaalee na barbaachisu. As biratti shunkurtii quncisee qopheessee kun qullubbiidha. Kun immoo timaatima irraa bocee qopheesseera. Asitti immoo kaa agartan dinnichaa fi qaariyaadha. Dinnicha irraa boceeti. Asitti immoo kun goommana. Amma goommana kana maal goonaa bishaan irra kaa'adhee jira. Bishaan danfaa jira. Goommana kana akkuma jiru isaaniitti akkuma irraa laaxee qopheessee akkuma agartan bishaaniin naqee hin danfisaa. San booda immoo maal akka goonu isin agarsiisa. Asumaan isin immoo YouTube kana like, share, subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa tuquudhaan wantoonni ani hojjedhu hunduu akka isin bira gahan gochuun dagatinaa. Jajjabeessaa isiniin jecha gara hojii keenyaatti deebinaa. Amma goommana koo irra kaa'adhaa. Okay, amma goommana irra kaa'ee jira. Haga goommanni danfu maal goona? Shunkurtiin kattafnaa, timaatiman kattafnaa. Okay, amma maal goona? Distii irra godheera. Shunkurtii dura kattafne san itti naqna. Amma shunkurtiin keenya bilchaataa jira. Hagasitti immoo maal goona? Like goommana duratti isaan amma xiqqoo ibiddara tursiisan affeela isiniin jedhee eega affeelee booddee maal goona? Kun bishaan qorraa fi aayisii keessa jira. Jechuun aayisii cabbii jechuudha. Aayisii keessa godhee maalii fi giriinii ta'e akka turuuf kun akkuma agartan kana giriin ta'e tura. Akkuma keessaa baaseen bishaan itti naqee aayisiitti godheen baqeeyyuu baqaa jira. Kanaaf akkana akka barbaadan aayisiitti gotanii bishaan qorratti gotanii keettu yeroo bilchaatullee halluma kanaan isinii turu jechuudha. Bifti isaa bareedee isinii tura. Shunkurtiin keenya gahaa jira. Asumaan immoo maal goona? Ooyila duratti isin agarsiisan itti goona. Egaa shunkurtiin keenya akkanatti takattakee booddee qullubbii itti goona. San booda soqidda. San booda immoo kuna garlic flour jedha daakuu qullubbiiti itti goona. Normally wanti akkanatti hojjennuuf like goommanni kun hafuurri isaallee adda dhamdhamni isaallee adda baay'ee nama hawwata. Yeroo hedduu osoo akkana hojjettanii hin gammaddu isinis. Like foon heddummeessuurra osoo akkanatti vegetabilii kan heddummeessanii fayyaa keenyaaf illee gaariidha. Yeroo iddoon argitanis ta'anii wantoota akkanaa hojjedha. San booda immoo qunda barbarree xiqqoomasi irra firfirsinaa. San booda maal goona? Timaatimii dura kattafe san itti goona. Okay, amma timaatimii fi shunkurtiin keenyaan ga'uun fudhatu. Maal goona? Dinnicha duratti laaxee isinii fide san dura isin akka bocetan dhiqee qopheessee fideen dhufa. Agatti shunkurtiin kiyya fi timaatimiin wal fudhata. Shunkurtiin keenya fi timaatimii wal fudhate booddee kun dinnicha akkana dhixxanii qulqulleessuu qabdanii maaliif yeroo bocanu sanii wanti akka hoomachaa irraa hafu sun yoo itti goone maal godhaa harka akka jedhu godhaa qulqullina qabu jechuudha goomana hin hojjennu. Kanaaf akkana dhixxanii qulqulleessanii bareechanii maal gootu
itti naqxu jechuudha booddee isaa. San booda sirriitti waliin dhoftanii akkanuma wal fudhatee akka xibsii dinnicha xibsiititti xiqqoo shunkurtii fi inni sirrii wal fudhatee dinnichi bilchaatuu qaba. Okay, amma distii kennaa isin waliin dhahaa akka hin gubanne eegaa goomana dura isin agarsiise san bishaan isaa keessaa nam'ee jira. Kun akkuma argitan halluun isaa magariisa baay'ee bareeda. Maal goona baay'eellee hin didiqqeessinu kanuma adda fageessine ceccirraa jechuudha. Nomor dinnicha akkuma agartan akkana bilchaataadha. Bishaan ittiin goone jechuun naafnaatiin naqlallaa jira. Dinnichi sirri bilchaatuu qaba. Qarqara kanarratti illee yoo qabate itti gadi deebisanii waliin dhahuu qabdanii. Okay, amma eegaa hagana inni zayitaan ol fudhate shunkurta faan ol fudhate waliin dhoftanii bishaan xiqqeessanii bishaan ho'aa itti goosha. Amma waan hojjennu teessi godhaa hojjechuu qabna. Bilchaachuu isaa akkasuma dhandhamii isaa waan hundayyuu hojjechuuf dhandhamii isaa beekuu qabna waan ta'eef hammamee kana ilaalee bilchina isaa kan ga'e isaan ilaalee yoo inni ga'e maal godhaa goomana itti galchaa jechuudha. Xiqqoo nafaa fi kanaafuu maal godhaa bishaan xiqqeessee irra buusa. Okay, amma maali dinnichi kiyya bilchaatee jira maal godhaa goomana duratti kaltasisan kun halluun isaa akkana jira baay'ee bareeda. Garuu argitanii goomana dura baay'ee guddaa fakkaatu amma baay'ee xiqqishaatee jira. Oke, kun akkuma agartan bishaan fixataara. Jala qabatee yommuu bishaan fixate maal goonaa hundinuu ga'ee jira. Bishaan isaa sana aga fixatuuf qofa dhiise homaa bishaan illee ittiin daballee goomanaaf dinnichi bishaan xiqqoo waan qabuuf bishaan sanaa fixatuuf dhiise. Kun akkuma agartan kana ta'ee jira. Amma maal goonaa san booda qaariyaa duratti qaariyaatti goonaa ibidda kenna loorra kennaa. Naayyechuudha. Dinnichi xiqqoo jala qabachuu barbaade waan dinnicha haphii ta'ee xixiqqaa waan ta'eef amma eega kanatti ga'uu isaa adda baafannee ibidda keenya irraa cufna. San booda teestima isaa waliin ilaalla. Okay, mee teestii isaa wajjin ilaalla. Bismillah. Wow! Goomana ajaa'ibaatti dhugaa rabbii meeqanatu ja'aate. Laalaa mana keessanii nyaattanii irraa naftanii. Baay'ee nama gammachiisa kan duraarraa baay'ee adda kan ta'edha. Hojjedha nyaadhaa ittiin bohaaraa ittiin gammadaa wantoota haaraa akkanuma isinii qabadhe dhufa. Isin garuu YouTube kan like, share, subscribe gochuun mallattoo bilbila tuquudhaan yeroo hundaa akka viidiyoon kiyya isin rabbuu gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin ja'a.
qophii biraatiin nagaa walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.